kan eeggatanii humni isaanii naarifama talbaadha jechuudha. አያችሁት እንዴት እንደሚያምር ቆዳው የሙን ተርማሚና ሽቤ እንኳን ተደፍሴ ኩኒ talbaadha akkuma argitanu akkuma amma kiyaana keessatti agarsiise laala talbaadha jechuudha. Kun talbaadha maal kan godhumas nitti agarsiisuuf jira ijji isaa keenya ilaabu yaabu isa dura nageenya raari jaalala gooftaa sin yaa baay'atan obboleettiin keessa sin jira akkam jirtu fayyaa keessan nagaa keessan jirra galata waaqayyoo jirra baga jiraatanii warra addisiis like subscribe godha warra rotistan like godha na daawwadha na jajjabeessan na guddisa yaada gaarii sin qabadhee gaaffii namaallee sumaanii walitti deebinamee isti deeqaa tokko fagoonnanni asumaan jira baga jiraatan nageenya gooftaa sin yaa baay'atu jecha kanneen kanaa fi kana fakkaatan walitti dabalee maal gochuufanii rifeensa dibachuu akkamitti dibattaa maal akkatti dibattaa yoo jettan immoo sababii isaa sababa wayii jira waan kana wajjin waan hin dibadhuuf sababa wayii arge faayidaa isaa illee arge maali naan jettanii faayidaan isaa edrajje eenyu jette immoo jettu booda yoo maqaa nama waamu yeroo as darkaa nama maqaa waamtu miti isinis kiro tokko beektanii ada mucaa ta'uu mulfaatti maalina qalbii akka qochina deema laala wanni godhatu laala viidiyoo akka waraabne talbaan kunii fi zayitoonni kun walitti dabalee na fayyadamu xiqqimii isaa sirriitti agarsiisa amma kunii hin filamne beekuun farrazee jira ganaan dibadha maal fajaaja mucaa yisiisaatii viidiyoo waraabdi immoo kanaan jennee amso soorii dhaqeetan sossobee dhufa yeroo dubboo walitti deebinee sinitti agarsiisa faayidaa isaa. Akkana qayyoo haadha mucaa taatan agartanii irraa kaa'atte deebi'a malee yoo rabbi gooftaa yesuus immoo waajjira ammas maal hin godha dhugaa faayidaa kanaan sinitti bulge mucaan anan boo'een adaraa faayidaa kanaan sinitti bulge. Talbaadha akkuma amma argitanii irra naqee irraan qannasa waan baay'eetiif isinitti agarsiisa. Qibaatota waan itti dabaluuf faayidaa kanallee dhengadda isinitti himee jira dhumee jira juuti baay'ee murtiidha. Xiqqooma ishee itti naqaa kanallee maalirraa akkan hojjedhe isinitti himee jira biyaansi qibaatiin kun otoo mana keenya jiruun hojjedhe jechuudha kana. Mana keenya ijaarree jechuudha. Bakka deemeen deebamaa gochuu hin danda'u. Dhiifa manaa godha warri natti aartan. Dhiifa manaa godhaa. Ishee dhiifa manaa godha. Maal gochuu dandeenye jedhee mucaa durayyuu na fajaajamu shurraabee irratti rifeensa filatu. Rifeensa qibaatti dibatu shurraabee irratti argitanii waan inni kun na fayyade isinii hin dhufe asumarraanii qibaatii aynata lamatti naqeen ka'e argitaniittu aynata lamatti naqeen ka'e maal fayyadee maal sii godhee wayyuu qadaadi mana ilaa bu'aan gana jedhee fuudha kanallee ittiin dabalaa jechuudha qibaatii kanallee ilaalaa maal akka ta'es ilaalaa asumaan hin bitattu barreeffamsaa kun siniin jedha maal akkana fayyadee isinitti hima qibaatota kanarraa maaltu na fayyade beektu rifeensa hin buqqisu jechuudha inni akkana rifeensa akkanatti waliin qibaatii akkanatti waliin maktanii tarbaa wajjin waliin maktanii bishaan tarbaa faana akkanatti dibdanii irraa habaxxartanii jechuudha miicina homaa rakkoo qabu sababni isaa bishaan isaati bishaan tarbaati akkuma argitan fuulaafis hin ta'a hin beektu bishaan tarbaatii fuula keenya gogoogsuun bareecha hanillee dibanne dhugaa dubbachuuf sinin sobu baalizima fuula xaawadhe ganama malee sinin sobu hin dibanne duraan nan dibadhan ture yaa akkuma beektan waan irra ture waan beektaniif homaaf hin qaqqabne sinin jedha amma ammoo bakka ani zirkirri godheef gannaan sinis na jibbitu jaarsuu kaan hin na jibbaa amma dirqama maal gochuun qaba totto jechuun qaba hin qalladda namatti jaartii ta'e ufgateemma jaarsuu kaan na jibbaa kana gaa laala waan waliin make argitanitti talbaa bishaan talbaatii fi
Eeshi qibaatota kanaa fi kan ammoo waan irraa hojjedhe lama isinitti himeera duraanii zaalaashiidha. Zaalaashii kana baazaa hin bitiin amma rifeensa kukkutaa maaliif kun waggaa darbeera amma ergan hojjedhe qibaatuma kanuu normaali. Kanneen kana fakkaatan walitti nannaqeetan jechuudha. Isinii galee kunillee haaraadha. Kana dhabeetu soorsan kalee kana naa bitanii garuu yeroo tokko warri dhiiraa akkoo miskiina dhugaa rabbii qibaatii guddicha inni dhaabinnaan kana dhaqee naa fidi jedheen jijjiirsiisuu suuqitti deebisee kanatti naa ergan warra suuqii isheen dhufteen bitattu maas rakkifti maasii jijjiirra naan jiran jedhe. Isaan kuni baay'ee mirxiidha waliin makaatii dhaalaatii na komadhaa maaliif mucaan gizee meeqarraa na kaase argitanii tunti gizee meeqa maaliif waliin makee kan akka dibadhu sinitti nama maal akkana fayyade waan inni na fayyade hin buqqisu rifeensi hin buqqa'u hin baay'atallee hin bareechallee argitanii itti ilaala hin baay'atasi hin dibanne beekanaa hin dibadda hin buqqa'usi lasasii firiizii nu godhe nu bareechas kanaafuu akkam godhare akkanatti dibanna habuu kana aganna mosho waan mataa kootiif dibachuudhaaf qophaa'e yeroo baay'ee harkaa gadi nama maal akka ta'e hin beeku akkana godhe keessaa filla waan ta'eef waan isinitti muqamu immoo kiyaa filla keessan keenya yoo isiniin jedhu keessaa yoo filattanii dhiistanii rakkoo hin qabu qibaatiidha waan ta'eef bishaanii talbaati waan ta'eef miiccuu hin barbaachisu akkannaa kan talbaa dibannee miiccinu sana jechuudha. Shaampoo kondiishinarii saamunaa maalishaa nu barbaachisu obboleettiin tokko jirti anaanii baalizeenii narraa kukkutee zaalaashin naa ta'uu dide jette kuni baay'ee mirxiidha akkanatti mokkorii ilaali dhugaa dubbachuufi baay'ee mirxiidha kun hin baay'isa rifeensa kan bareechu caalallee hin baay'isaa jira yaabbisa rifeensa maaliif ofirrattan arge waan ta'eedhaaf akkanatti yoo dibannee qodaa qibaatii qodaa xiqqoo ishii qabnuun jechuudha. Itti dibnee kaanii maal goonare maasaajii jettanii miti yookaan immoo hin sukkuumna jechuudha. Baazaawwee labiisaa odoo dibatte nama antiniin kun labiidha talbaan kun baay'ee hin qorrine yoo as miti biccuu shammaannaa haannan elman harka namaatti itun beektu mitiire labii isaatii bitaa talbaa bitadhaan jira biyya alaa biyyoota adda addaa hin jira yaa biyyoota adda addaa deemee illee nagarra isin hin sobu suuparmaarkeetii irraa hin dhabamu gaggaafachiisaa bitadhaa. Maaliif anu achumaan bitee isin hin jedhee namantu amma ammatti jira achumaan fidee kan talbaa jechuudha. Baay'ee fayyadamaa ture duran baay'ee fuula koofaa rifeensa ammaa dhiisaa baay'ee fayyadamaa ture ergasii ture rifeensi koo naa baay'atee naa gurraacha duratti qorfa adda luucaa illee ta'us garuu kun footoo irratti illee yaa viidiyoo waraabee isin gadhiisan agartu footoon soorsaa ija wal fuudhiin hin argitu garuu ta'us ergan kana dibachuu qabee naa baay'ate haphiidha malee duraanuu rifeensi koo luucaadha akkana goonaa jechuudha laalaa kan. Dibannee bidiira keessa labii isaa jechuudha labii otoo hin qorrii maaliif dhiigni keenya illee hojjetaa rifeensa keenyaaf illee gaarii ta'a isiniin jedha yaada keessan naa barreessa baalizeeniin immoo anaanaa ta'e waan sin garramu baalizeeniin illee akkasuma hin baay'isa hin baay'isas hin bareechas baalizeeniin baay'ee bareechaa jechuudha. Bareecha laafisallee baalizeenii kana walakkaasaa ergan akkatti dibee kee maalin godha beektu eessan diba beektu caafisaa kana dibaa jechuudha. Rifeensi kun mana yabbataaree akkuma argitan haphiidha duraan baay'ee haphii turte. Baalizeeniin baay'ee mirxiidha. Intinii isaatti dibaa qodaa keessanitti osoo hin taane moona sagalee qaqqabadhee immoo gisee sadii namicha irraa nakaasee argitan mitiire mooneerra waan sagalee qaqqabadheef kanaafi baalizeenii jechuudha akkanatti itti dibala caafisaatti akkan dibaaru kanatti malee amma baalizeenii miti kan dibachaa jiran illee kanuma akkasiniin jedhe garuu isin baalizeenii yoo akkanatti caafii rifeensaa zaalaa isaa jedhu mitiire yookiin immoo qodaa keenya kana dhiibne kanatti yoo dibanne xiqqimii isaa hin argitu jechuudha isin keessumaa warra ofirratti ishimtaafaa ofirratti dhahattanii caafii isaa innaa hiitanii kutiinaa caafii isaatti akkanatti baalizeenii dibaate dhiisaa innu maal ta'a illa sallasee ol gadhiisee solaa jechuudha. Footoon baay'ee jira ture yeroo mana arabaatti tuttushachaa ture viidiyoo osoo hin taane viidiyoo jechuu giiftiin kiyya nan hojjechiistu yeroo sana naan lolti jechuun silkuma onan qabachiistu madaamiin baay'inaani sila sanitti agarsiisan ture.
silkiin ilaa guutaa kan dallate agartanii bishaan isaa akkatti bareechaa argitanii akkana gooneetti dibnee masaacha harka keenyaan goonee zaalaadhuma isaa kana akkanatti diignee bareechine kanaan booda filaa gurguddaa isaatiin filaa jechuudha. Akkuma waliin jenne maabaxxaraan illee filatamuu qaba. Akkuma argineeni kan arganne maaliin goonuun fayyadamu. Saabiin isaa nu walaa buqqisaa nu walaa kukkutaa jechuudha. Akkamitti akka filannu illee baazawee ijoolleen baay'ee mana arabaa jirtan of hin gatiinaa dhugaa rabbi birrii bichaa dhaattanii birrii sassattanii of hin gatiinaa. Amma mucaan kiyyaan kaataanaan amma salanaa homaa sinitti dubbadhu dhiiseen irraa baasii bada ka'een noo kunoo. Yeroo tokko ijoollee yeroo midhaan nyaataniif yeroo waa godhatan maaliif dabdii midhaan himaa. Amma rafiseen kee bira ciisee hoosisee sossobee ni aduuttoo isee akka inni hin jeeqne akka isinis hin jeeqne. Agartanii hin fillee dhugaa dubbachuuf amma innaan dhufe dibachuudhaaf xinnoo karduu jedhamtiire. Amma ta'u fidiinuu laalaa dhugaa waaqa kan laas jedhe. Dhugaan sin hin jedha ijoolleen mana arabaa jirtanii bitadhaatii waan adda addaa rifeensa keessanii fi qoonqoo keessanitti fayyadama nyaachuutti. Homaa erguun geenyu qusannee argeera waan ta'eef ani waan baay'ee. Qaaraa birri sadii achitti bituuni baay'ee natti eenyu ta'a maaliif doolaarri sadii sun yookiin diinaarri sadanii achiisuni itoo weelaa hoganname haganname maanan godha kaadha guyyaadha boolaala toshanne nan deebi'a dhiifama guddaa naa godha dhugaa rabbi. Yoo waan qabnu tottoshanne sinii galee kan namaa dheeraa sana ilaallee tiktookii irraa silkii irraa televezyiinii irraa jennee kan namaa dheeraa ilaalle faayidaa nuun qabu nuun maal goona ree ishuma kucuucuu keenyaa kana tottoshanne ishuma xixiqqoo kana yoo tottoshanne maal ta'a booda akka kan isaanii nuu ta'a jechuudha keenyas malee warri tiktookii irraa amma udduudhaan gaatanii jiratanii akkanumatti rifeensa itti laffa'anii itti xaaranii kanaaf iyyuu of hin gatiinaati. Birrii namaa qusannee erguu hin geessu an argeera waan ta'eedha. Ani yeroo achi jiru diinaara Dubaay sanan beektu ishii sadan baasee maaliif qaaraa bitadha. Ishii sadan yoo galte Itoophiyaatti birrii meeqa taati jedheetan yaada jechuudha. Yeroo achi jiru jechuudha maaliif sababni isaa maaliifan baasa. Qaaraa baasee baay'inaan hin jaallatanii miti jarri qaaraa gubu kan hin nyaatani. Nummoo qaaraa barbaree waan barree fi iddoo tokko mana tokko hin jiru ta'uu danda'a maaliif amma manan duraan bahee qaaraa si nyaatu. Barbareen sin jira dhugaa dubbachuuf barbaree anatu daaka maashiniidhaan manatti barbareen bitti sobuun hin barbaachisu. Mana geeddaradhee mana salammataa hojjedhe garuu utuu nafsiin isaanii cite qaaraan jaallatan utuu du'anii badanii qaaraan jaallatan jechuudha. Kanaafuu maaliif isin hin jabeettu? Guyyuu haadha qomaanii kun nurkaa gagannamee dhume. Fatalatti nagannamu. Nanti asabina akamaa jechuun ni dawaadha mucaadhaa birtiin qalladhu yaadni kan qochina jiru yaa bira na jira naanni boo. Mana duraa ittiin jira isin hin jira yaanatu daakaa qaarichaa barbaree mana lammataatti immoo qaaraa inni tabaale barbaree wanni tabaale mana sanatti hin argitan hin jaallatan ijaafu. Sababiin isaan immoo yeroo sana hin bitadhu birri sassatuudhaaf jechuudha. Itoophiyaatti hoo galee birriin kun meeqa ta'a maaliifan bitee fayyadamu. Isaan wayiin waggaa amma kanaa nyaatanii anis isuma nyaadhadhee kan ta'a isaan faana. Garuu faayidaa hin qabu. Faayidaa isin qaba sassatuun faayidaa hin qabu dhugaa dubbachuudha baay'ee ofirratti hin arge waan ta'eef. Sassatiina waan na jiruun fayyadamaa bitaati yeroo san talbaa kana achiin bite bitaa isinis fayyadamaa dibadhaa mataa keessanitti dibadhaa biddeen Itoophiyaallee bitaa nyaadhaa. Warri Dubaay jirtan bitattu warri Yordaan illee hin jiru naan jette biyyoon tokko kana dura bitaa nyaadhaa biddeen dhugaa isin hin jira. Waan garaan keessa yaade sana waan qoonqoon keessa kajeere sana bitadhaa fayyadamaa. Sassannee firguun geenyu yoo waaqayyo namaa barakachiise yoo waaqayyo namaa eebbise bichaa eebbifama. Amma amma argitanii harka qoomaan qabu hin buqqaanee maaliif jennee tokko qibaatiin tokko yeroo dibatanii buqqisaa miti argitaniittu. Kanaafuu shaggaadha isin hin jira qoonqoo keessanitti hin dabiina
Amma barbaade irratti ofitti hin dabina. Amma barbaade. Qoonqoo keessanii mataa keessanii rifeensa keessanitti hin dabina. Sababni isaa kan mamichaadhaan wajjin soqu rifeensatti nama keenya malee mana ijaarre manni keenya wajjin hin deemu. Warqii mormatti ilkaanitti bitannee warqii mormaaf ilkaanii sun wajjin biyyooti hin dabalamu. Sinii galee namatti rifeensa keenyaa fi eenyummaa keenya kanaan foon keenya kana kan soqu. Egaa fuudhu keenya iddoo dhaqaa. Akkana isiniin jechaa baga jiraattanii baga isiniin ga'ee amantaa keessanii warra amantaa kiristaanaa baga soomanaa guyyaa shanaffaarraa gaafattanii har'a baga isin gargaara isiniin jedha. Yoon dogoggoruu baadhee irra guyyaa shanaffaa natti fakkaate. Aizoo isiniin jedha jabaadhaa waaqayyo isin haa gargaaru. Ofii keessanii bichaan soomina biyya keenyaaf illee kadhadhaa nuuf illee kadhadhaa. Mana keenyatti nuuf illee kadhadhaa dhugaa dubbachuuf biyya keenyaafis kadhadhaa yaadadhaa isiniin jenna. Waaqayyo humna isin haa ta'u. Warri hojii guddaa qabdan immoo hojiin isinitti baay'atee warra sadaate illee tarii soomuu dandeessu amma tokko. Warri hojii guddaa qabdan adaraaf hin miidhinaan isiniin jedha. Nyaatas bisheessaas sadaatis warra hojjettan obboleewwan tokko jirtu akka of hin miine isiniin jedha isin. Maaliif galtanii soomuun hin danda'ama. Yookaan immoo yeroo isaan rafan kun kan isaanii kaleessa seenee mitiire yeroo isaan rafanii hojiitti of hin buusinaa baay'inaan. Isinis halkan hojjedhaa. Maaliif beeka waan ta'eedhaaf nama dadhabsa aduu biyya ormaa wajjiniin iddoo qorri jirtu immoo qorraa wajjin iyyuu nama dadhabsa waan ta'eef argitaniire filiin iyyuu waan bareedu argitanii filadheera. Akkamime irraan fila malee irraan niquu jechuudha. Kan sababni hin niqne maaliif beektu qibaatiidha waan ta'eef bishaanii intiniiti waan ta'eef rakkoo tokkollee hin qabu. Akkanatti tun taa'eyyuu hin xiraa'ullee mee fayyadamaa ilaala wanna tokko rakkoo hin qabu isiniin jedha. Baay'ee bareeddi dhugaa dubbachuudhaaf. Mee akkaafalee walitti deebina isinitti dheerachuu danda'a viidiyoon kun. Nan akkaafalee malee akkuma isiniin jedhe hin fillee kun amma isinuma biratti filaafan hin fillee dhugaa kooraadhuma filaanu. Kanarra maal goonaree asii gadi qarcaf goonaaree lakki maal goonaree inni waan jiidhelaan boobamee jiruuf caafii kanarra qazannee fillee maal kee abaabna yookaan caccabaa rifeensaa yookaan immoo talbaa fireessaa walitti darbee amma kan konfereensaa darbee jira. Kanaafuu akkatti qazannee filannaa jechuudha akkanatti. Caafii irraa kaafnee filattaa maal goonaree ol ba'an akka nu walaan bubuqaaniif. Yannaa amma kana oduu isinitti dheeresseera. Yookiin immoo bareeffadhee isinitti deebi'a filee jechuudha akka isin sana jaal. Firiiziin isaa akkatti bareeda argitanii too filiinuu karaa kana amma hin calqabne karaa kanarraa jalqabe malee mee qulqulleessee isinitti deebi'a. Qulqulleesseera yaa viidiyoo isinitti dheerataa kan inni of galchaa isiniin jira. Kan biraa immoo waan dubbadhaa asumarraan gaaffii nama tokko nama wayii deebisu jedhee yaadee dhufe naa turuu dide viidiyoo isinitti dheerate. Mucaan saddaa na kukkutee viidiyoo waan isinitti dheerateef hin barbaachisu argitaniirra erganitti dibee maalan godhare ishii kan akka abaara laala. Dhugaa fuudhee kee fuudhee isin dhugsu maaliif yoo buqqa'ee isin dhugsu waan fayyadee isinitti agarsiisa. Faayidaasa maaliif yoo fayyadamtanii isin fayyadaa nama tokkomma ifa manaa godhaa. Yeroon qufa'u bakki hodhaa sun rakkoo maal akka ta'e hin beeku. Kanaafiyyuu amma filee miti si fuulduratti garuu sin fuulduratti filee hin qulqulleessinii waan inni addaan kutee kaameraa isinitti dheerataa wal ishii kana bichaa kiyaabe jechuudha. Argitanii waaqayyoof haa galatu ishii kana bichaa kiyaabe jechuudha. Filadhaatee akkanatti dibadhaatee har'a nama tokkollee naqaaqee yookaas immoo nama tokkotti onnee godheera jedhee yaada. Namni birrii qusattee yookaan ani akkanan godhu ani rifeensa kooti biteen dibadhu itti yaaleen dadhabee itti yaallu malee maal daa'imni amma kaatee amma guddatti yeroo waa nyaachuuf jedhu koo baay'ee bu'aa mucaan keenya namni boosorsaa maal jedha yookaan xiffiin dha'u laata yookaan kun xuxuu laata dhimma ishiitiin fuudhiin jedha. Ani immoo biddeensa nyaachuu qabu san dhiisee sinii galee mucaan kun boo'n jedhee dhaqee mucaa koo fudhadhaa jechuudha. Barbaade narraa fuudhee na baatee akka nyaadhu godha barbaade immoo
nagushaa jechuudha mucaa koo baadheen ta'a jechuudha. Argitanii dhiyootti dadhabne malee waa akkan waan hin dhufu mucaan uumma kee amman guddatu. Sinii galeera anuma guddina rifeensa koo guddatee sinii jechaa hin jiru. Yoo tottoshanne akkana bareeffanne xiqimii nuu qaba qodaan keenyallee hin qabbanaa rifeensi keenyallee hubatii yookaan malkii nuu godhataa jechuudha. Sinan jaalladha. Sinittan dheeressee dhiifama beekuman dheeressee sinaa daawwadha. Sin fayyadaafani. Namni sana fe'arra ciisee jiru yookaan ciisee viidiyoo kana ilaalaa jiru ta'e yookaan uffata tokkosaa viidiyoo kan koo kana ilaaleera ta'e onnee godhatee maallaqaan bitee talbaa kana achuma jira qibaatonni hin jiru achi bitee waliin makee akkanatti bishaan talbaa dibachuun hin barbaachisa. Garuu talbaa kana ija isaa ammallee daftanii hin gannaqinaa amma guyyaa tokkotti haa bulu rakkoo hin qabu. Bishaan bichuu shixaa bitti godhaati haa bulu maal gootu deebitanii abdarratti lab gootanii jechuudha xinneessitanii takka taksiistanii akka ammaa kanallee gootanii deebitanii ittiin dibachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu kana fakkaata viidiyoon kuarra kanaan immoo yaaduman akka nama shaxaree dhufe kanatti sin fuulduratti bareechaa malee ittiin filanne akkuma dhiqametti jira. Tuksii barbaachisaa amma kanaaf nama tokko kakaaseera onnee itti godheera jechuudha viidiyoo koo kana namni ani boo rifeensa kana wajjin xaareen dadhabee himma ishiiti bakka namni jedhee jiru amma maal ta'ee jirare kaka'ee onnee godhatee viidiyoo koo kana ilaalee rifeensa isaa toshachuu yookaan rifeensa isaa tokko toshachuudhaaf qophooftee jirti jechuudha. Akkanatti fayyadamaatii torbee tokko torbee lama ji'a tokko fayyadamaatii sanaan booda kottaa koomentii naa barreessaa. Sinii galee koomentii naa barreessaa yookaan xiqqimii isaa argitanii baga dhuftee nutti agarsiistee mucaa kinkee boocistee gizee lama sadii viidiyoo irraa kaatee jechuu dandeessu. Kanuma jechuudha kan nu kaameraa irratti kan nama ilaallee itti afaan bannu sun. Isinuma biratti kan tottoshee waan kamiisaayyuu. Agartanii akkana godhannee eenyutu eenyu gadiree nuni maalii isiniin jedha waan amma kana hojii turtanii baay'ee guddaa isaa galatooma jiraadhaa isinin jaalladha viidiyoo kan biraan booda deemnutti nagaan naa tura duuba isaa molaalaa. Amma kan biraa walitti deemanitti dhiifama naa godha waan isinitti dheeressee fuudhu nagaan naa tura bareeffanneera. Laayikii godha gaara biqiltuu sadii afuran irraa ka'ee mucaa dhadhee argitanii laayikii manaa tuqaa warra addisii waan an ariifadhuuf immoo ariifachuun kennaadhuma ganamaati kanaaf kan ariifadhee dubbadha sinan jaalladha. Akkanatti jaarsokkaatti bareedee bareedni sanuummoo diida deemee argitaniittu kaleessa sanuummoo diida deemee meeshaa namaa bituu yookaan horii namaa bituu obboleettii keenya tokko birrii horii bitettee horii afur yookaan sadii bitettee birriitti ergite naanni dhufu sarpiraayiz jaarsa koo sin jaalladha anumatu bareedee si eegee jedhina afaan isin jirti yeroo tokko tokko beektu dhugaa waaqaffataa sin gochuun malee naaf hin qabnu sinan jaalladha nagaan naaf tura.